waa'ee Israa'el, Falasxiinii fi Iraan. Lola amman tana Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaatiin jiru kan addunyaa guutuuf sodaa guddaa uumee fi akkasuma gartee kan nuti akkama dhalannee akkamatti itti uf barree wal waraansa Yahuudotaa fi Israa'elii fi akkasuma Falasxiin jidduutti deemaa jiru. Kana irratti information xiqqoo takkasinii qooduu barbaada. Wal waraansi isaanii kun akka gartee wal waraansa bahar gamaatitti osoo hin ta'in nullee akka Itoophiyaatitti illee hirmaachiseeti yaadaan deeggarsaan akka Itoophiyaa qofaa miti. Nuti gartee warra afaan tokko dubbatu Oromoon iyyuu amantiidhaan inni kan gartee Israa'el deeggaraa inni kan ammoo Falasxiin deeggaraa amman tan ammoo Iraan deeggara jechuudha. Kanarraa kan ka'e isa kaaniin Israa'elii Itoophiyaa isa kaan ammoo Araboota jedhamee haga sadarkaa ittiin gartee wal jibbaa wallaaltonni tokko tokko faa gartee gadi ba'anii ittiin wal arrabsaniititti jechuudha. Keessattuu an amma asirratti hubannoo uumuu barbaadeeti. Israa'elii Itoophiyaa Araboota Itoophiyaa kumee garee keenya gartee kan bakka lamarraa akkas dhagaa darbatu kanaa fi dhugaan lafa jiru maalinni as keessa cubbuun jiru maalinni somni jiru dhugaan jiru maalinni waan jiru. Ana blog mobile birahi bagara deebiidhaan gara channel kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba irratti osoo yaada keessan hin barreessine viidiyoo kiyyaa gadhumaa dhageeffachuun dirqama keessan as keessa waa'ee amantiitu jira. Akkasuma ilaalcha namoota gartee garagaraatitu jira. Akkasuma gartee kan haga sadarkaa amma kun akka biyya keenyaa qofaami sadarkaa addunyaa irratti illee waan guddaadha jechuudha. Gaafii addunyaa guutuuti jechuudha wanni kun taateen kun kan inni taa'ame jechuudha. Amma gartee waa'een Iraanii fi Israa'elii amma kan inni eegale Juun 13 jechuudha. Haga gartee sa'aatii ammaa kanaatitti wal waraanaatti jiran. Jalqaba lola kana kan eegale ammoo Israa'elii. Lolli kun akkaataan itti eegalee fi sababni inni irraa ittiin eegale Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin marii waliin ta'aniitiin nukleera hojjetaatiin jirtu akka dhaabduudha. Haga guyyaa 60 yookiin baatii 2 siif kennanii jirra. Haga baatii 2 kanaatitti murtii kana fudhachuu qabdaadha. Isa as keessa hedduu waa bal'atu jira. Kanaadha. Iraan kana fudhachuu dinnaan guyyama san irratti Israa'el tarkaanfii irra fudhatte jechuudha. Gaafa duraa san irratti miidhaa guddaa irraan geggeesse jechuudha Iraaniin. Haga ammaatitti miidhaa haga ammaatti Israa'el miidhamte san fagootti caala miidhaan gaafa duraa san gartee Iraan miidhamte jechuudha. Hooggantoota saayintistoota warra yeroo dheeratti argatuu hin dandeenye dhabde. Akkamitti hooggantoota akkasii dhabdelleen sun gaafii biraati. Haga daqiiqaa ammaa kanaatitti illee haala akka isanii wal waraanaa jiran jechuudha. Israa'elii fi Iraanii karoorri wal waraansa isaanii yookiin ammoo gartee diinummaan isaanii kan yeroo dheeraatii miti jedhameeti dubbatama. Haa ta'u ammoo amman tana jaarraa kana keessatti sodaan Israa'el jedhamee namni yeroo duraatitti maqaan isaa ka'u Iraan jechuudha. Iraan fakkeenyaaf Israa'el sababa kanarraa kan ka'edha kan isiin gartee fakkeenyaaf jalqaba milishoota Iraan jechuudha kan isiin gartee lolaatiin turte Hizbollaa Falasxiin illee isiitu gargaara yookiin isirraa gargaarsa argatan jedhameti garuu Falasxiin guutuutti yookiin Iraan jalaa miti gargaarsa isirraa argatan malee warri gartee guutuutti isiidhaan hoogganaman jedhaman Hizbollaa fi Huutii warra Yaman keessa jiru kana jechuudha. Sababa kanaatirraa ka'ee jalqaba gartee warra kana cabsuun qaba jettee tarkaanfii fudhachaa oolti fakkeenyaaf Hizbollaa fudhannee Huutii Yamanii fudhannee jechuudha. Egaa warra kanneen gartee cabsee booda waannaa bakka gartee burqaa isaa sanittiin tarkaanfadhaa yaada jedhuudha kan jedhu hayyoonni yeroo garagaraatitti jechuudha kan isaan dubbataatiin turan walii qoqqoodhisaan akkasuma hooggantoota wal jala ajjeesuun Ameerikatti gargaaramtee kana irratti hojjetu waan dheera garuu akkanatti ifatti gartee lola walitti banuun amma kan gartee lakki guututti Iraaniin balleessee nagahaan jiraadhaati moo gartee kanuma nukleera qofa dhaabsisuudhaati kan jedhu irratti arralee kun okaa mariifuu taa'aati jiranii ifatti beekamuu baatullee amman tan ajandaan isaanii kan nukleeraati. Anama waan isin qooduu barbaadu tarkaanfii gartee ebaloo akkas fudhate ebaloo misaayila akkasiitiin akkas dha'ee ebaloo kana godhe hinjifannoo isaanii labsu maal kanaa miti. Anama Israa'elii fi Itoophiyaa yookiin Israa'elii fi Oromoo akkasuma Israa'elii fi Araba yookiin ammoo Muslimaa fi Israa'el akkasuma Yahudotaa fi Israa'elii fi Yahudota waan jedhamu amma waan nu qoqqoodeetiin jiru kanaa fi akkasuma gartee haala akkaataa kun yeroo garagaraatitti ta'ama fakkeenyaaf Falasxiinii fi haga Yahudonni wal lolan kana keessatti warri kiristaanaa yoo hatta waan kana fakkeenyaaf tarkaanfiin kun sirriidha jechuu baatellee yoo amma fakkeenyaaf namni Muslimaa tokko Itoophiyaa keessaa dubbate waan biyya namaa maaltu isiniin gahee jedheeti faa kan akkasi dubbatu faa jira. Ka waan kana gartee sirriidha sirrii miti jedheellee kan hin dubbannellee maaltu isiniin gahe Israa'el illee yookiin ammoo Falasxiin illee maaltu isiniin gahe ka biyya keessanii malee jedhanii faa akkasii hin dubbatu jechuudha. Namni tokko beektaa waan san dubbatamuu isaa jibbe jechuun achi keessa garee wahii kan jaalatu ka deeggaruu qaba akka jechuuti jechuudha. Duuba sababa kanaatii fi anama dura tokkoffaa kanaatti adda isiniif baasuu barbaadeeti. Amma asirratti walitti hidhatiinsaa garee sadiiti Muslima, Kiristaana, Yahudota. Addunyaa guutuurra ka jiran tole jalqaba irratti kan Muslimaa haa ilaallu. Muslimaa fi Israa'el maali? Yerusalaam keessa kan jiru Beetal Maqdas Masjidul Aqsaa jechuudha. Muslimootaa fi Yerusalaam keessa kan jiru Masjidul Aqsaanii Muslimaa fi isa sadaffaadha. Kana jechuun Masjidul Nubuwaa fi Kaabaa amma gartee uummanni Muslimaa itti garagaleetiin salaatu kanatti aansee isa sadaffaadha. Kabiraa lafa muujizaa gartee nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam halkan mi'iraaja halkan takkatti masjida haramaa irraa
gara Masjid al-Aqsaatitti, Masjid al-Aqsaa irraa immoo gara Mi'raajaatitti, gara samiititti jechuudha. Halkan takkatti bakka gartee muujizaa nabiyootaaf muujizaa adda addaatu kennamee mi fakkeenyaaf muujizaalee gartee nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaamii kenname kan addaa lafa gartee muujizaa akkasiisan qabu jechuudha. Beeytal Maqdas yookiin ammoo Masjidul Aqsaa jechuudha. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbate subhaanalladhii asra bi'abdihi laylan minal masjidil haraami ilal masjidil aqsaa. Masjida haramaa irraa gara Masjidul Aqsaa, Masjida Aqsaa irraa immoo gara gartee Mi'raajaa. Kanaafuu muslimootaaf amma maalinni qiblaa jalqabaa muslimootaa akkasuma iddoo muujizaa nabiyyiin keenya itti argatan. Kanaafuu addunyaa kanarraa muslimootaa fi lafa sadaffaadha yookiin iddoo masjida isa sadaffaadha. Masjida Nabawwii fi Kaabatti aansee Masjida Al-Aqsaan muslimoota addunyaa kana irra jiran hundaa fi kan Yerusalaam keessatti argamu kan amma gartee Israa'el Yerusalaam kana keessatti argamu lafa seena qabeessa kan Rabbiin Quraan isaa keessatti dubbate gabaabinaan jechuudha. Kanaafuu asirraa maal hubatta amma muslimootaa fi Masjidul Aqsaan Beeytal Maqdisii kan borullee shaaramuu hin dandeenye kan kaleessallee hin shaaramini lafa seena qabeessa muslimootaaf sadaffaa jechuun osoo Kaabaan kun hin tahamin dura osoo gartee fawajja walli kashat al-Masjidil Haraamiin osoo hin dhufin duratti muslimoonni tokkummaa isaaniitiin garanatti garagalaniiti jechuudha kan isaan salaataatiin turan. Kanaafuu qiblaa muslimootaa kan jalqabaa akkasuma iddoo muujizaa nabiyyiin keenya itti argatanii jechuudha. Kanaafuu gartee muslimootaa fi iddoo seena qabeessa muslimoota addunyaa kanarra jiran hundaaf iyyuu waan jijjiiramee moofayullee miti. Waan kaleessa akkas turee fi har'a jedhamullee osoo hin tahin lafa seena qabeessa jechuudha. Kanaafuu keessattuu warri gartee fakkeenyaaf amantii biroo bartanii jirtan jedheetiin yaada. Tole hayyee kiristaanatti haa dhufnu. Kiristaanni Yerusalaam lafa gartee seena qabeessa lafa qulqulluu addunyaa kanarraa lafa qulqulluu Kiristoos itti gartee keessatti keessaanaa dhufee fi lafa Kiristoos anaaf jecha gartee keessatti fannifame yookiin ajjeefamee fi anaaf jecha itti du'aa ka'e jedhameeti amanama. Warri gartee fakkeenyaaf yookiin du'ee achitti hafe jedhu kiristaanota keessa ni jira warra kam hordofu. Yoo ta'e sunis warra gartee qabrii Kiristoos yookiin Iisaa Iyyasuus akkamtu amma nabii Iisaa jennuun kana jechuudha. Lafa qulqulluu Kiristoos kan inni anaaf jecha itti du'aa ka'ee fi itti fannifame jedhaniiti amanu. Lafa Kiristoos ta'uu kanarratti waliin qoqqoodan hundumtuu irratti walii galan jechuudha. Kiristaana keessa fakkeenyaaf Ortodoksii, Kaatoolikii, Pirootestaantii hundi isaaniitti iyyuu jechuudha. Tole hayyee Yahudoonni biyya keenya waan jiran natti hin fakkaatu jiraatan haa jiraachuu baatan amma fakkeenyaaf Israa'eloota warra amma achi jiran Israa'eloota kana amma isaan amantii Yahudaa hordofan fakkeenyaaf Tawraat kitaaba gartee amantii keenyatti jedhamu isaan jechuudha. Tole duuba Yahudoonni ammoo lafa qulqulluu lafa gartee addunyaa kanarraa qulqulluu Rabbiin amaanaa fi akkasuma dirqamallee kennaallee waan hundayyuu Yahudotaaf kenne jedhaniiti amanu. Akkasuma lafa gartee taampola Suleyman Salamoon warri kiristaana Salamoon jedhami Salamoon jedhaniiti amanu. Kanaafuu taampola Suleyman jedhaniiti amanu Yerusalaamiin jechuudha. Iddoo gartee yookiin masjida yookiin Kaabaa akka nuti amma jennu kana Yahudotaaf Kaabaa yookiin masjida yookiin ijaarsa seena qabeessa Salamoon jedhaniiti amanu jechuudha warri Yahudotaa. Kanaafuu iddoo kadhannaa fi iddoo galateeffannaa lafa Yahudotaaf gartee waaqni kenne jedhaniiti amanu jechuudha warri Yahudotaa. As keessatti yeroo gartee as deebi'u ammoo dhuunfaadhaan hundinuyyuu kiyya qofa jedhu. Hundinuu ana qofaaf jechuu danda'u. Keessattuu Yahudonni kiyya qofa jedhaniiti amanu. Irra guddaa ilaalcha akkasii kan qabu Yahudota irra guddatti. Yeroo kanatti duuba wanni amantiidha miree ka isaa kana malee namuu gurran qabu jechuudha. Haa ta'uuti yeroo hubannoo akkanaa kana qabaatetti yeroo kiristaanni Israa'eliin yoo inni gartee fakkeenyaaf yaa waaqa Israa'el yookiin ammoo waan Israa'el hin rafu jedhee hin mugu jedhee waan fedhe inni jedhee akka amantii isaatitti waan ta'eef si ajaa'ibuun qabu jechuudha. Yoo muslima taate yoo Yahudaa taate yeroo muslimni ammoo fakkeenyaaf bakka san irratti gartee haqa muslimtootaati lafa gartee akkanaa seena qabeessa jedhee fakkeenyaaf Falasxiinii waliin dhaabbate Arabaa maali wanni ati jettuuf hin jiru maaliif lafa amantii isaa keessatti lafa seena qabeessa jechuudha. Yahudonnis lafa gartee taampola Suleyman jedhaniiti amanu lafa gartee kadhannaa yookiin ammoo siidaa Suleyman jedhaniiti amanu waan ta'eef si ajaa'ibuun qabu jechuudha. Waliif beekuudha. Garuu as jidduutti ammoo wanta akkattitu jira. Kan abbaan barbaadellee haaluu hin qabne kan addunyaallee gartee yeroo har'an tanaa yoo gartee warra siyaasaa taate malee afaan tokkoon sirrii miti jetteetiin gartee falmaatiin jirtu amantiidhaan osoo hin ta'in namummaadhaan falmaatiin jirtu daa'imman Gaazaa kan duguugamaatiin jiru. Mee boodarratti akkaataa gartee Falasxiin kana mee boodarratti ni hubattu amma immoo tanuma jidduumaan xiqqishamuutaa jedhee bira dabra jechuudha. Daa'imman Gaazaa jumlaadhaan daa'imman Gaazaa takkaa lola gartee addunyaa kanarratti deemame keessaa kan akkanatti gartee daa'imman jumlaadhaan haawwatiin manguddoonni akkana jumlaadhaan daa'imman itti duguugaman hin jiru jechuudha. Isa kana immoo gartee namummaadhaaf sitti hin dhagahamu jechuun
qaanii guddaadha. Maaliif innaa keessattuu Oromoon amma fakkeenyaaf afaan ofii kiyyaa gabromaatiin ture, ajjeefamaatiin ture jechuun ammallee ajjeefamuu ittuma jirra. Akka gartee Falastinsanis ta'uu baannu jecha saba biraa tokko ammoo saba barbaade haa ta'u amantii fedhaa hordofu yeroo inni duguugamutti qe'ee isaa keessatti jumlaan akkasii yeroo gartee ajjeefamutti kana gartee lakki sirrii miti yookiin ammoo kun si hadochuu dhabuun namummaa miti jedheen amanan waan amantii wal qabatu miti. Kuni waan nama wal falmisiisu miti. Kana yeroo jennu hatta Yahudoonni Israa'el kan gartee Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessa jiran haga duguugaan jararratti deemaatiin jiru kana gadi bahaniitiin mormaatti jiran jechuudha. Falasxiinonni duguugamaa jiran firii jedhanii balaaleffataa jiran jechuudha bulchiinsa Israa'elii jechuudha. Tolaayyee waa'ee Israa'elii fi waa'ee Falasxiini. Israa'elii fi Falasxiini eenyu abbaan biyyaa Israa'el bakka san lafa amma gartee Israa'el kanaaf maalinni Falasxiinonni lafa kanaaf amma maalinni maaltu taa'ame kanarratti kan seenaan haala adda addaatiin katabe kanuma addunyaan guutuun irratti walii galtu kan gartee yeroo amman tanaa hatta Yahudoonni illee irratti walii galan kan kalandara kanarra dhaabbatanii amman tana isaan gartee ittiin guyyaa alaabaa isaanii itti kabajaatiin jiran kan addunyaan guutuun irra walii galtu jiddu galeessa kan ta'edha malee kan deeggarsa yookiin fedhii kiyyaa tokko keessaa filadheetiin dubbadhuu miti jechuudha. Kan agartee namoonni waa dubbisan ni hubatan jedheetii yaada. Kanarratti akkaataa gartee wanni tokko wanni isin waan kana isin jechaa jiruuf maal seetan akkaataa wal waraansa amma Falasxiinii fi Israa'el kanaan wal qabatee ka'atta kitaabota amantii keessatti illee dabalatee kitaabota seenaa tokko tokko keessatti akka amantiidhaaf ta'uutitti akka gartee siyaasa isaaniitiif ta'utti akkasii micciiranii akkasii kan dubbatamutu jira jechuudha. Amma kun ka seenaa dhugaa kalandara dhugaa akka addunyaan guutuudhaan walii galtuudha. Kana nama isiniif qoodu kun jechuudha. Waa'ee Falasxiinii fi Israa'el akka addunyaan guutuun hin haalli irratti dhugummaan lafa kanaa kan eenyuti. Lafa kana Falasxiinonni jalqabarraa jechuun ilaa hanga gartee jalqabaa irraa haga dhumaatitti haga yeroo ammaan tanaatitti jechuun amma numayyuu irra jiraataa hin jiran jalqabarraa haga dhumaatitti lafa Falasxiinotaati irra jiraataa jiran jechuudha. Keessattuu haga 1947 jechuudha. Waggaa 73 dura lafti kuni kan Falasxiin ture jechuudha. Yahudoonni lafa gartee amma Israa'el jedhamu kanarraa waggaa 2000 oliif irra jiraataatiin hin turre jechuudha. Yeroo gartee fakkeenyaaf bulchiinsa nugusoota Deevid kan gartee kiristaanni jedhuun Salamoon akkasuma agartee Suleyman kan amma akka amantii musliimaa keessatti nabi Suleymanii fi akkasuma nuti gartee Daawud jennuun Deevid jedhan isaanii yeroo kana asitti Yahudoonni irra jiraataatiin ture jechuudha. Yahudoonni addunyaa kana guutuu irra faca'aniitiin haala keessaniin jiraataatiin turan. Duuba Awurooppaa kana keessatti hedduu takka cunqursaa jala turan. Inumayyuu ka gartee yeroo dhumiinsi jumlaadhaa irratti raawwatamee Jarmaan, Zandaan, Raashiyaa maal kanneen keessatti jechuudha. Yeroo jumlaadhaan gartee Naaziidhaan akkasitti gartee duguugamanii fi akkasiin jiraataa turan jechuudha. Yahudoonni hatta biyya keenyallee qubatanii turan jedhama. San bees seenaan dheeraadha. Isa yeroo biraatti deebina. Duuba haala saniin jechuudha Yahudoonni addunyaa kana guutuu irra faca'anii keessattuu Awurooppaa keessa faca'anii haala akkasii saniin jiraataa turan jechuudha. Osoo haala akkanaa kanaan jiraataatiin jiranii takka takkaan gara Falasxiin dhufuu eegalan jechuudha. Biyyoota Awurooppaa kanarraa takka takkaan dhufuu eegalan. Duuba Falasxiinonni gara laafummaadhaan lafa itti gurgurataniitiin lafa irraa bibbitatu eegalan. Lafa irraa bitatanii Awurooppaa keessatti cunqurfamanii haqa isaanii kadhaban san as keessatti haqa isaanii argatanii qotachuu lafa misoomsuu waan akkas akkasiin irratti akkasiin jiraataa turan jechuudha. Haga 1897 jechuudha. Duuba akkasii yeroo sanitti gartee hayyuu Yahudaa tokko jedhameetiin kan beekamu namni tokko kan Austraaliyaa keessa jiru bara 1897 keessa Yahudonni lafa isaanii yookiin biyya mataa isaanii qabaachuu qaban yaada jedhu dhiheesse. Lafa Falasxiin kanas haa ta'u kabiraallee haa ta'udha hin murtoofne beeki yeroo kanatti. Akkasumaan osoo deemamu gartee kitaaballee irra katabe garee yookiin gartee paartii Ziyoon jedhamudha kan nama Yahudaati namni kunis akkasuma gartee gareen ijaaramee walgahii Neezerlaandii keessatti taa'an jirama 1997 kana keessa walgahii taa'anii akkasiin duuba gareen Ziyoon jedhamu kun jabaateetiin akkasiin kanarratti walii galanii duuba Falasxiin waan gartee qubsiisaatiin jirtuu fi akkasiin gara Falasxiin kana dhufuu eegalan jechuudha. 1900 irraa haga 1917tti Yahudonni bal'inaan gara gartee Falasxiinitti dhufuu eegalan lafa bitatanii qubatan amma yeroo kana lafa bitataniitiin Falasxiinonni inni hojjechiifatu lafa itti gurguratu haala akka isaniin qubsiisanii turan jechuudha. Meeqaaf waggaa 17 1900 irraa haga 1917tti 1917 booda duuba bitatanii haga tokko gartee qubatanii lafti kun kennaa lafa abbaa kennaa lafti kun gartee kenna ta'uu qaba ka jedhu mormii eegalan jechuudha. Akkaataan gartee kaa qubannaa isaanii jalqabaa haala kanaani. San booda amma falmiin eegalame. Falmiin maal lafa kenna lafa abbaa kenna seenaa isaanii waggaa 2000 oliif bakka kanarra hin turre jennee jirra ka Yahudota. Isaan ka seenaan kun gartee keessi fagoodha san amma keessa achi hin deemnu lafti kun gartee Yahudotaaf yeroo gaafa san walii galame gurguramillee jiranii akkasitti illee gartee himu isaanii. Duuba akkasiin Falasxiinonni hoo yeroo kana hundaa irra jiraataati jiran jechuudha. Tilmaami ati waggaa 2000 oliif bakka kanarra hin jiraanne jechuudha Yahudonni. Seenaan isaan himatan ammoo kan gaafa Musee, Salamoon
akkasuma gartee Daawud Deevid jechuudha. Akkasiin duuba 1917 lafa abbaa keenyaati biyya keenya tahuu qaba gaafii jedhu kaasanii ammoo Falasxiinonni fudhachuu didan jechuudha. Yeroo kana gartee yeroo nugusa Ottomaanii jala jiranii musliimoota waliin araboota hedduu waliin humna guddoo qabu jedhameeti dubbatama. Yeroo sanitti Falasxiinonni jechuudha. Yaada kana fudhachuu didan lakki lafa keenya waan isin fudhataniif hin jiru lafti keenya gartee waan isiniif qoonnuuf hin jiru jedhaniiti didan Falasxiinonni fudhachuu didan jechuudha. Haga 1917 irraa haga 47tti falmiin haala sanii itti fufe. 1917 irraa haga 47 kanatti ammoo naannoon kun gartee kolonii Birteen jala ture waan ta'eef Birteen yaada kana deeggaraati turte Yahuudota jechuudha. Lafa abbaa isaanii kanatti biyya ta'uu qaba yaada jedhu kana deeggarte Birteen. Duuba Birteen bara 1947 kana keessa maal goote UN itti dhiheessite jechuudha. Gartee Israa'elii fi biyyi kennamtu. UN gaafa kana duuba jidduu seenee addaan qooduudhaaf Israa'eliif illee biyya jedhee beekamtii kennuudhaaf murteesse. 1947 jechuun waggaa 73 har'aa jechuudha. Murtiin gaafsan duuba UN murteesse parsantii 55 Israa'elootaaf lafuma Falasxiin kana duratti ka Falasxiin jennee jirra beekeka. Parsantii 45 ammoo Falasxiinotaaf jechuudha. Haala kana murteesse. Kana keessatti lafa gartee Yerusalaam seena qabeessa jenne kan musliimni illee gartee lafa addaa lafa qulqulluu kiyya jedhu kan kiristaanni illee akkasuma gartee Yahudoollee lafa kiyya kan addaa jedhu kan ammoo international city lafa gartee ka Israa'el illee ta'in kan Falasxiinis yookiin kan musliimaa kan kiristaanaa Yahudaallee kan ta'in lafa gartee hundaafiyyuu amantii hundaafuu ilmaan Ibraahimoota hundaafuu seena qabeessa ta'e international city dha murteessan. Amman tana quba qabaadhu ka Yerusalaam guutuutti har'an tana Yahudota jala jira Israa'eloota jala jechuudha. Haala sanii murteessan yeroo kana Israa'el duuba ni fudhatte kana murtii kana UN kana fudhatte Falasxiinonni ammoo abadan jette kuni lafa keenya gartee warri gartee kaleessa lafa nurraa bitataatiin ture dhufaniitiin wanni isaan gartee lafa keenya nurraa qoodamaniif yookiin nurraa gartee bitaniif lafa keenya gurgurruu biyya keenya gurgurruu lafa keenya kan jedhu didan jechuudha. Haala akkasiisaniin duuba 48 irraa Israa'eloonni waggaa 72 irraa mootummaa Israa'el yookiin biyya Israa'el jedhanii labsatan jechuudha. Akkasiin biyya ta'uu isaanii labsatan haga har'aatti kan Israa'eloon isaan kabajan guyyaa bilisummaa isaanii jedhanii guyyaa kanaadha. Duuba Falasxiinonni akka gaafsan falmitti ta'anii kana didaniitiin bahaniin duuba Israa'eloonni ijaaramanii lola irratti baran deeggarsa gartee waraana lixaa kan garagaraati qabamu akka gaafa saniiti cunqursaan duuba Falasxiinota irratti mootummaa hoggansa malee hafanii boodarra dirqamaan harka micciiramaniitiin inumayyuu Israa'el jalatti buluu irratti tarkaanfatame haga har'aatitti akkasiin gartee dhiin isaanii jigaa cubbuudhaan lafti isaanii gaafa san parsantii 45 lafa gartee kanarraa isaan gartee fudhachuu didan jechuudha. Har'an tana parsantii 5 ga'u jechuudha. Wanni gartee Falasxiinonni irra jiran magaalaa takkatti gartee isaan keessa jiran tana keessa baasuudhaaf waan amma duguuggaa amma deemaatiin jiru kana ni agartan. Addunyaan fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti hayya Israa'el murtima UN isa yoo gartee eega fudhate ta'e Yerusalaam maaliif uf jala galcha ka jedhu barra biyyoota addunyaa kanarratti yeroo garagaraatitti dubbatu hayyoonni adda addaa kan gartee Falasxiinii fi Israa'el hin ta'in illee jechuudha. Innaa akkaataan gartee seenaa isaanii kanaadha. Seenaa kana yeroo gartee isiniin jedhu seenaan kun akkaataa adda addaatitti jijjiiree namoonni ittiin micciiranii amantii keessatti dabalanii akkasuma seenaa garagaraa keessatti dabalanii dabaan gartee kan barraa'ee fi kan dubbatamu hedduutu jira. Garuu wantichi mirga abbaa lafummaa yookiin gartee mirga abbummaatii jechuudha. Amma akka barbaadetti yoo gartee seenaa dhugaa jettee fakkeenyaaf yoo gaafatte kana Google irrallee barbaaduu dandeessa. Lafti kan Falasxiinotaati jechuudha. Eertiraan amma yoomi fakkeenyaaf amma kan biyya taate waggaa 40 kan isaan kabajataa hin jiran. Israa'eloonni ammoo waggaa 73 kabajaa jiran. Falasxiinonni ammoo waggaa 73 kana haga gartee itti yeroo humnallee hin qabne dhagaa qofaan akkasi gartee warra kanaan wal dura dhaabbachuu irraatitti haala akkasii saniin qabsootti jiran jechuudha hanga har'aan tanaatitti. Fakkeenyaaf namni keenya amma kan gartee lafti ka abbaa lafaa jedhee dargiin kamarra inni jiraami lafuuma qotee bulaa irraa qotatu kan dargiin marra'ee amma namni tokko fakkeenyaaf gaafa Minilik yookiin gaafa Haile Sillaasee kii jedhee namni falmuu ni jiraama fakkeenyaaf hin jiraama seenama gabaabaa kana keessatti jechuudha. Garuu Yahudonni lafa gartee abbaa keenyaa kan dhaloota Kiristoos sanfaa duraatii lakkaawatanii lafa makkala yookiin gartee taampola Suleyman irratti dhaabuu qabna kuni seenaa gamaa gamana dabee fedha kiyya irratti haasa'e osoo hin taane seenaa dhugaa gartee atilleen odeeffachuu dandeessu kan kalandarri Israa'elleen irratti jiru kan addunyaan guutuun irratti walii galtuudha. Ana Abdul Mobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.